saroota haati faata inshallah birrii kuma dhibba shanii fi hiyyoomatti isin fakkaate wallahi isin caala dureetti dhaan isin caala dureetti dhaan osoo gaafa dura ijoolleen gastii rabbaaftee asin muka ibidda keessa keettee walawwaltu san isa walawwaleetii birrii teenaa galcha ture guyyaa san kabajaa guyyaa sana isinirra qabee ulfinna guyyaa sana isarra qabeetu iyyuu isaaf hin taane jechuudha wishaa kan sareen si jamir kabajaa maal beetti sareen bar kabajaan beettu bar sarummaa isaatiif gadhummaa isaati jechuudha kabajaan ani isarra qabeetiin jedhe jamir sareen maaliif beetti yemaanim liqimqim likkattaa qaba maaliif beeka waa'ee kabajaadha kabajaa namaa waa'ee jireenya namaa maaliif beeka uf beetu soddaa legatti yookaan maqaa dhoofti gaddaa restoreensii hanteen biloo abbaa qabeenyaa dammoo abbaa qabeenyaa kenna kan maqaa jiru nyaatte wallahi gararsii kana sila abbaa qabeenyaa eenyuun qabna sila jedhee bara eenyuun qabna gararsii kana abbaa qabeenyaa kaawaa gargaaru eenyuun qabna gaayis gararsii kanatti gararsii kana abbaa qabeenyaa eenyuun qabna ana jedha ummanni awwal marra abbaa qabeenyaa arsii jedhee gabbahee na argaa jedhee kun amma dhossinee gubbaa ta'aa jira asliidha asliidha nargaan na dhositaati obboleessa kiyya nargaan na dhositaati laal nargaan na dhositaati wallahi birrii tanaaf jecha laali waamee qaballeessuudha deemaan asuma lo taa'e birrii ni dhabaa miti hin fedhu birrii gina ammoo jechuudha akkanatti isin falaafaluudha ta'a hujii isin godhadhe laal akkanatti isin falaafaluudha ta'a hujii isin godhadhe rabbi kakadhe yoo isin dhiise rabbuun hin dhiisin yoo isin dhiise asuma taa'e rabbuun hin dhiisin takkaa keessanii laal takkaa keessanii wallahi billahi yoo isin dhiise rabbuun hin dhiisin isin birrii dhoggadha anasumaa isinii dalaga yoo isin dhiise rabbuun hin dhiisin wallahi billahi ana mubarakin maa kennuu didan jedha birrii dalaga mubarak adaanii beeka adaa mubarak ni beeka burcuqoo isaaniitti dhugaa mitiire mubarak sila birrii tananii jaalata akkamiin waan kana fuudhuu dhabe jedhee yaada adaa hin beeka adaa inni sanii dide ada oorruu tana mubarak akkamiin irra tadhe wallaa guyyama duraatu shakkeen oorruu tana mubarak akkamitti irra tadhe jedhe akkamiin mubarak oorruu tana keessa waa fuudhuu dhabee irra tadhe jedhe adaa mubarakin kiyya hin beeka ka burcuqoo takka bishaan dhugani waan beekuuf qabeenyaa ta'eetiin jedhe ganama galgala maal godhuu fi haadatti dhayanii harkisan osoo abbaa qabeenyaa ta'e maal godhuu ganama galgala haadatti dhayanii harkisan hatti namaa mataarra ol baatee itti ijaarattee hatti namaa jireenya itti godhattee jiruu itti godhattee hatti namaa hatti miskiinaa jiruu itti godhattee bar haadatti dhayanii torbaan hin firdibeetii dhaabataa bar majarre mootummaa iyyuu hatanii bar mootummaa Dubaayiitu hatanii bar mootummaa Dubaayii hatanii haqa mootummaa Dubaayii irraa hataniini miskiina fixanii kanii mootummaa hatan walla arguddii gadi isinii gana akkanatti taa'ee buna danfifadhee laal qus jedhee akkanatti taa'ee gadi isinii hima waagaloo balbala gumaa loontu fixa haqa mootummaa irraa fixanii laal ka ummata waliin nyaatanii waliin dhuganii haqa ummata godhanii kanii miskiinan godhanii kanii fixanii kanii gara mootummaati waan mootummaa kan falamu dhabanii sila saratanya namni tokko biyya irraa yoo fidateetiin jedhe nama tokko irratti birrii meeqa kanfalan waa kanfalan jedha meeqa kanfalaga waa wayii kanfalamu jedhan waggaa meeqa guutuu haqa san hin kanfalle haqa mootummaa san hin kanfalledha laal haqa mootummaa san waggaa guutuu mootummaa ija qabanii jechuudha waa itti afuufanna fakkaate mootummaa ija qabanii
haqa mootummaadhaa talaal nama kuma tokko nama yoo xiqqaatee jedhe gara kuma tokko nama meeqaa biyyarraa guuranii fidan sinii galee haqa san deengadda mootummaan itti kaasee ganama galgala jechuudha harki duuba dhayamaa guurama laal harki duuba hidhamaa torbaan irraa harki duuba hidhamaa anteen biloo abbaa qabeenyaa situ kabajaa didee jechuudha saniif jecha dubartii ulfaa bakka isiin mana yaalaa ciisa jirtutti fidaniitiin bilookii miskiina biyya galtee haadha laalachuu gara biyyaa galtetti fidanii bilookii waraqaan ijoolleedhaa jechuudha bataqaan ijoolleedhaa ta'a maqaa isaaniitiin jirtu hundi gizee fidaniiti wannoo keessa ol kaaniitiin jedhan hundi isii maal inni bilookii jala jira gaaf kan mal godharree chaansii biraan qabanii mitire ofirraa jechuudha dhiiga namaa gad dhuganii jechuudha gadammaanii fi jinnii restoraansiidhaa fi maalii bolokkeettiin achi dhaabate sun hundi haka namaati danfa miskiina danfa miskiina dhiiga dhaabanii miskiinan jechuudha miskiinan gachiratanii Presidente mamme nama mana dokuna dungon sila insakari mo namichi danfa miskiina hara ana miskiina kairo jirtu tana to sincaala wallahi billahi ana miskiina kairo jirtu tana to sincaala haga kiyyaan birri dibbalama yoo shunkurtii kiiloo takka bitadde haga deebisuun muddama shunkurtii kiiloo takka bitadde maal abbaa abdallaati gadi girtanii abbaa abdallaati gadi girtanii bardeen gadda gaafa chaalenjii naa kennee jedhu yoo du'e hin beeku jedhee naa kennee bar yoo du'eetiin jedhe hin beeku ilmaan musammaa yaatee dhufte yoo du'eetiin jedhe hin beeku jedhee wallahi billahi yoo du'e jedhe hin beeku jedhee jalqabara birri san naa kenne kana jechuudha abbaan qabeenyaa kan akkanaati malee abbaan qabeenyaa buddeena garaa guuttatee jechuudha hudduu beeraa lakkayaa oolu abbaa qabeenyaati miti hudduu beeraa taan irraa bu'anii taan koruu taan taan koruu abbaa qabeenyaa naman taasiftu haftaamii naman taasiftu hudduu taan irraa kanii taan irraa koruun jechuudha kanaa miti abbaa qabeenyaa birri hudduu keessa kaadhu inshallah shishaa godhi ittiin dhugi laal shishaa godhi ittiin aarsi shishaa godhiiti laal ittiin mariiti jechuudha shishaa harkiftu saniin harkisi gimaataa eemaanni milikkataa milikki namaan beektu shishaa godhi ittiin harkisi birrii tanaaf jecha jechuudha yoo waa hedduun badin amma haasofteerti nu raggatteerti kana booda homaan jiran jettaniiti kana booda homaan dubbattu jettaniiti wallaahi billaa birrii tanaaf jecha laal ekeraa keessan lafaa yaasuu ta'a eenyumaanuu dhiisu laal eenyumaanuu dhiisu eenyumaanuyyuu birrii tanaaf jecha eenyumaanuu dhiisu haga ka fideenatti kenneefi haga ka gaafa duraa jala taa'ee dibbee afuufeefi haga ka gaafa duraa jala taa'ee tubboo shishaa sirreessee hin baatu jechuudha eenyu nu dhiisu birrii tanaaf jecha wallaahi billaa birrii tanaaf jecha eenyu maan nu dhiisu wama barbaade galee wama barbaade dhufa malee bulchee lafaa isin kaasa laa bulchee lafaa isin kaasa inumaan dhiisu namaa mitii mi'a dubartummaa kan kootu uffattan anammoo natuuf kabachisiisa natuuf kabachisiisa baala gootu asirra ol baatee waa'ee walii boo'uudhaaf dhufti Dubaayii kana keessa Dubaayii kana keessa sheeka jira sheekin keessan kam sheekin Dubaayiin keessa kam ani waa'ee Dubaayii haasa'e waa'ee birrii tiyyaa haasa'e birrii tiyya naa kennaa jedhe ani haqa tiyya naa kennaa yoo naan kenne sababa na dhoggattaniif naa himaa isiniin jedhe naan kenni dandaanaan sababa na dhoggattaniif naa himaa sababni maal leenca gaafa duraa kennite na argaa nama 40 irra leenca darbite sanii na argaa gaafa duraa leenca nama 40 irra darbitan leenca na argaaf darbe sanii jedhi ka obboleessa kiyya ol bahiiti akkasii bar leenca gaafa duraa na argaa nama 40 irra kenne sanii jedhe ati na argaadhaaf kennite gaafas na dhossaan tun akka dhuftu sitti hin beekne ati
Akkamitti dheenga kun gammachuu tashitee tu dhaqee tarsiisee ture miti. Osoo asii miskiinna boota asii dhaqee geemni tarsiisa. Guyyama san odoo miskiinni biroo sitti bootu dhuftee anaa leenca naa kennite ba. Osoo miskiinna biroo sitti bootu. Hunda jechuudha wallaahi haga riikoordii waraabee harka qabu dirasii gadi isinii baasan argitanii miti. Riikoordii dirasii waraabee qabu laal abbama qabeenyaa isin amma ittanii jala wanna ittan kan riikoordii dirasii waraabee qabu dirasii gadi isinii baasu ta'a. Naa qabaa isin. Viidiyoo hunda jechuudha. Wallaahi billaahi. Birrii hin fedhu maqaa keessanii fi jireenya keessaniif isiniif ta'a. Tuu namaa miti. Birriin tieta kana booda isin naagalchitan achitti hafti. Ammoo gad isinii yaasa tartiiba deebisee. Wallaahi billaahi gad isinii baasa rabbiin kun asraa kanaa natti ragaadha. Mee abbama qabeenyaa isin jettan kana argitanii qoyaa. Abbama qabeenyaa isin jettan kana argitanii. Abbaa qabeenyaa akkamii akka ta'e jechuudha. Baalagee. Bolla siisa seera biyya kanaan beektu waggaa kana si murteessan maaliyaa kana si murteessan namni biyya kanaa jechuudha seeraa fi makiinaa hin beeku namni makiinaa yoo murteessaa seera hin beeku namni kenna. Faatush bakka miira keessaa bahi kaama hin ulfaatu. Naasanii mudigaadha asirra ol baatee muddinatti qaba. Amma dhageeffadhu amma maaltu garaa nama nyaata. La amma maaltu garaa nama nyaata beektaa gaafa amma dheengadda akkasitti ani kiraa mana waan kablu dhabee sukkaarratti ka'ee lolu san ummata duratti birrii birrii tiyyaa maamma nuur nama kiyyaa yoo barbaachisa ta'e arfaayyuu itti heerumaa anuu sii kennaa karaa keessatti illee dhaabbadhu naan jettee ummata duratti illee dhuftee mana ijoollee usmiyyee fa'allee mana boona baalee fa'allee bakka hunda dhayxee abukaatoo taate irraa lolaa turte kiyyummaan jette keessumatti jechuudha. Angara keessatti akkuma waan itti bakka heerumuu hedduutti inni yadheeyyuu birriif wal dhabdan jedhee waan jenne. Amma jecha waan duraan jedhaa turte kanallee dalagaa caalaa akkaataa ati itti irraa yaa'ii qolataa turte iyyuu garaa nama nyaata arbi sagal bure korneeffachuun dadhabu sila amma eega waraanni walitti seenee atillee gubata karaa keetti buqqifatte ummanni taaptaa fooloo si goree fi koppiliinki fi viidiyoo si hojjetellee dhugaadha waan ati birrii nyaatte seeyaa sanitti sila ummata si gargaare nanomaan arganne jechi ibsulleen bareeduma ta'e garummootu wallaahi ati maammannuur walloltan jedhe hin yaadne jedhe ammatti nabi keenya dubbiin teessan maami oftii jennaan takkutte dhiifne tan uftuuf yaana yani waan kute qilleensuma kuteeni amma atillee dhiiftee tumaani birrillee yoo sii galche illee sii galchani yoo dhiiftee girri makana iyyuu dhiifte iwayyuure amma eega gaafa ana iyyuu halkanii guyyaa mucaa kun warti irratti doose mara dhaabu. Waatu jira sii galee wanni jiru maali beektaa? Ani ni beektaa alhamdulillah fayyaa qaba. Fayyaa qabda jaarsan argatin mana fayyaa qaba wallaahi qoosama malee siin jedha fayyaa qaban alhamdulillah sii galaa miti gin ammoo haalataan namaa tokko bar birrii miliyoona takka sirraa baddu irra birrii takkitti karaa malee sirraa baddu si dhukkubsa ani birrii miliyoona karaa birrii takkitti karaa malee narraa baatutu yoo shilingiin karaa malee narraa baate na dhukkubsiti sii galee asii keessaan itti dhaqee isatti Urumba sadaqaa kana baabaa kanatti illee baabaa rabbi jedhiiti gadaan leenca gaafa duraa naa kenne natti herreegachuu hedamoo maaf birrii tiyya birrii hunda nama hundaa kennee keessaa hambisee qoodatee jedhee eegalee taf wallaahi wanni sunillee naan gallee beektaa jedhe waan lafa jala haasa'anii bara. Ada faate leenca kennite san itti herreegi jedhaniini waan lafa jedhati tumatte kaabinoonni jechuudha milishoonni dhiigalee taf jedhan amma achi gargalee nama biroo wayii gaafadhe isaanuma keessa warruma isaanii waliin shiishaa harkisu keessa nama wayii gaafadhe gaafannaan akkana jedhanii
haadha faatee leenci gaafa dura itti roobse sunuu hin gayaa maal jedhee haasayaa qoosaallee ta'een beeku akkas jedhee haasayaa mammannuuf naan jedhan. Okay jedhee qabadhee keessaan dhaqee niitii isaa gaafadhe. Akkana jedha waan kana leenca gaafa dura na herreeguu barbaadaa jedhee. Laasan sappoortiif sii kenne abbaan baay'uu kenna maal taate rabbeedhe sappoortiif sii kenne wanni akkasii hin jiru kun gammachuu hudheen gadda akkasumatti kenne wanni akkasii hin jiru wallaahi sappoortiidhaaf malee waan san jirre nurraa hin baatin nama hakkisee ka'ee nyaate nun godhini naan jette. Okay jedhee isa gaafadhe wallaahi billaahi sanii miti naan jedhee rakkinatu harkaana qaba ammalee. Hayya yoomis si eeggadhare naa eeggadhu gaafa duraa bulii 28 naan jedhe. Bulii 28 naan jedhe. Achii ka'ee soddomatti naa qabe. Soddoma san kaleessa itti barreessee kaleessa jechuudha guyyaa lama dabarsee itti barreessee maal jettaree guyyaan ga'e ka gaafa duraa sirraa fagoo fakkaate sun hin jedheen. Jedheeni jennaan maan naan jedha miseejiyyuun dubbatu inni. Kaleessa dhufee intaloo naan jedha. Intaloo deemeetiin beera walirra ciciifte saniin intaloo haa jedhu. Intaloo naan jedha dhufee. Sii galee laala kabajaa hanjee tokko isa eeggadhe jechuudha. Intaloo jennaani okay jedheetumaan waan biraallee dubbanne miseejii isaa lafumaan laala jalaa gadhifadhe. Dhaqeetiin xurumbaa sadaqaa kanatti hime baabaa. Qaamas keessaa fiigu kanatti jechuudha. Waan butee fiigu kanatti. Ta'u ofiitii hillim godhe na jalaan dhokateetti yemaan hin naangalchoonni naangalchineef muka haa nyaatu nini. Ana jalaan gaaddiddeeffate viidiyoo inni hojjete namni tokkichi waan viidiyoo inni tiktokii irra gadhiisu hunda jalaa dileetii godhee kiyyarra hojjetaa ture baran akka vaaraalii bahu jedhe. Viidiyoo inni gadhiise jala dhufanii hattuu jedhanii barreessan. Namni viidiyoo kanaa ilaalee fooloo nu godhuu hin jiru de viidiyoo isaa jalaa dileetii godhaa viidiyoo isaa jalaa hidhaa kiyyarratti hojjetaa. Makaraa meeqaan fooloo san bar 150 ga'e. Makaraa meeqaan 150 ga'e fooloo san. Ka isaa jalaa hidhaa. Yoo dhufanii barreessan kun hattuu inuma bootti ijoolleen tun beeritu dhufa. Amma dhiiftuure ati akkam goonaree amma furmaanni maal jetta lubbu? Kanaafi aan birrii isaaniillee barbaadu hallayyaanaa seenan jedhe nasiriinillee birrii tanaaf jedhee wannummaan anas sii galchadhee booyuuf illee hin jiru jedhe. Bar nasirii tuna tuqee bar. Takkaaf takka. Nasirii irra deemte ati maa dallanee haasaya booyaa ture bar. Takkaaf takka taatii naan jedhe sii galee. Takkaaf takka taatii naan jedhe. Maa yoo sanillee taate. Leenci gaafa duraasitti gadi roobse sun hoyyuu hoo maali jennaan faarsee bulaa warra hattootaa jedheen nasriidha. Faarsee bulaa hattuu jedheen. Okay. Bakka amma dhiise eega birrillee hin barbaanne haasaya isaanillee aarraa barlee reeshinii warra Dubaayii wajjin qabdu dhiise fira. Rileeshinii maal isaanii waliin qabu kana reeffi isaanii haa hunda rileeshinii ani isaanii waliin qabu maali? Dhiisi bakka. Yoo si galchan si haa galchanii ati kana argachuu baajjee. Deemee birri isaan kana dama kana booda deemeetiin isaan gaafadhaan maal isaan kana booda isaanii waa jechuun maali maalitti godhadha rabbi jedhaati kana sassaada reeffa isaaniitiin biyya haa galchanii. Subhanallah. Amma maamiira keessa seentaree dhiisuun hedduuti. Warra birrii teessan irra mari'atee na dhoggate takka keessanii reeffa ilmoo teessaniitiif reeffa keessaniin biyya haa galchan. Tanumaan isiniin jedha yaa. Yoo dubartiin rabbiin biraa waa qabaate la reeffa keessanii naa galchan tanumaan isiniin jedha jechuudha haadha raawwa reeffa keessanii naa galchan.